sinin jedha nu gammanneerra galatasaa galata rabbii baay'ee gammanneerra arra egan needhe guyyaa lama galata rabbii galanni isaan badini ilma dhiiraa deenya jirra firoota ashama jirra jirtanii kabajamtoota akkasumas immoo hordoftoota diidaatiyu akkam fayyaa jirtanii miinagaadha isinii akkam jirtan warreen addunyaarratti argamtan kan nu hordoftan kan nu jaalatan akkam jirtan fayyaadha egaa akkuma argaa jirtan itaalem du'aa'ii keessaniin kadhannaa keessaniin jechuudha deessee jirti baga gammannee jirra du'aa'iin keessan shoora olaanaa qaba baay'ee gammadeetan jira so mee kara itaalemitti deemnersin jedha firoota kiyyaa mee gammachuu isheerraa dhageessanii kara itaalemitti Hello, kam jirtan mee nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii xiqqoo sagaleen kiyya dhagahamu dhiisuu danda'a garuu ani nagaa baga gammaddanii sinin jedha nu gammanneerra galatasaa galata rabbii baay'ee gammanneerra arra egan needhe guyyaa lama galata rabbii galanni isaan badini ilma dhiiraa deenya jirra firoota keenya ilma dhiiraa deenya jirra baay'ee dubbachuu hin dandeessu dadhabbiidha hin dadhabde so yeroo irratti fudhachuu hin barbaadu dhugaan isin jedha gammachuun kiyya jechatu na hanqata gammachuu kiyya ibsuudhaaf jechuudha so baga gammaddan warreen nu jaalatan warreen nu hordoftan itaalem akkam taatee jirti itaalem maalirra jirti jechaatu halkanii guyyaa waatsaappiidhaan telegiraamiidhaan iimoodhaan akkasumas immoo karaa sarara keessatti warreen nu bilbiltan kinoo itaalem lama taatee jirti ilma dhiiraa deesse baay'ee gammannee jirra horaa bulaayii mee akkaataa viidiyoo halkanii guyyaa itti hojjedha halkan keessa prosesii adda addaa keessa dabarree tas geenya viidiyoo fuulduratti isiniif gadhiisna horaa bulaayii nagaannaa jedhaayi atilleen nagaa jedhin nagaannaa ta'a. Hello irra deebi'eetoo firoota koo maal jechuu barbaadetanii asitti bakka halkan kecha kara sa'aatii 8 kara sa'aatii 9 I think sa'a kana keessatti deesse amma akkuma argaa jirtan muuqii dhugaa jirti yaa muuqiin immoo qaama namaatiif baay'ee gaariidha so kan ishee jaalatu hundi dhufaatu ishee gaggaafachaa jiranii hospitaala jirti so ani maal jechuu barbaadetanii amma jechuudha adusan akka tasaa ta'e halkan keessa sa'aatii 3:1 irratti jechuudha ciniinfachuun ishee itti dhufe akka tasaa ta'e hiriyaan kiyya makiinaa konkolaataa qaba tureyyuu fuudheen deemetoo jechuudha yoon ishee ilaalchisu jechuudha automaatikaalii amma ishee seenuu qabdi naan jaanii bishaan sammuudhaan bishaan gubee jettan sun I don't know maal akka jettan hin beeku garuu inni sun akka tasaa ta'e yeroodhaaf hin dhufne tureyyuu garuu bu'aa ba'ii guddaa keessa dabarreetu daandii teenya kan itaalem deesse jechuudha tokkoffaa ganaadha jaanii lammaffaa aada daandii da'uu qaba bishaan sammuudhaan dhufne eegi obsinaan jechaatu dhugaan isin jedhanna itaalem tokkoffaa isa jalqabaa waan isheedhaaf ta'eef baay'ee isheetti ulfaatee ture halkan seessa jechuudha dhugaan isin jedha amma irriibaa ka'aa jira ganaa jechuudha baay'ee natti ulfaate halkan jechuudha hin rafne jechuu hin danda'amu halkan hin rafne qoricha kan achi fidi jechuudha sa'aat akka illee jechuudha hin rafne isin jedha firoota kiyya so bu'aa ba'ii kee guddaa keessa dabarreetu jechuudha kan itaalem daa'ima kan deesse jechuudha baay'ee namatti natti ulfaate ture haati ishee dhuftee turteeyyuu
obboleechi isheelleen haati tiyyaalleen dhuftee turteeyyuu rakkoo san keessa cinqii san keessa ta'eetu jechuudha. Viidiyoo isiniif riikardii gochuudhaaf namatti ulfaata. Mee inni biraa immoo yeroon kinoo viidiyoo bu'aa bahii san keessa bahee hojjedhu jechuudha. Viidiyoo riikardii isiniifan godha. Mee akkaataa bu'aa bahii kana keessatti darbe kana isa kana immoo viidiyoo isinii qopheessee jira. Haga dhumaatti ilaalame. Ciao. Hello, akkam jirtan fayyaa jirtanii? Egaa amma halkan keessaa kara sa'aatii 9 kana ta'ee jira firoota koo. Halkan keessaa Itaalem kara mana yaalaa fidee dhufee jira. Amma kinoo hospitaala jirra akkuma argaa jirtan jechuudha. Halkan keessaa sa'aatii 9 akkuma argaa jirtanii Itaalem dadhabdee jirti. Wanti jiru kana Itaalem azuu jajjabaadhu rabbitu jira. Rabbi jira ishee jabaadha. Egaa firoota kiyya dubbiin tana fakkaatti jechuu barbaadatanii halkan kasa sa'aatii 9 namni taate anaa fi ishee bichaadha. Namni takka jechuudha asin jiru dhugaan namni takka jechuudha. Egaa hospitaalli kana namatti ulfaatu ture. Egaa hordoftoota keenya akkuma argaa jirtanii amma qoricha dhaqiitii bitii kootu naan jaanii qoricha bituuf deematan jira akkuma argaa jirtanii ilaala. Egaa amma halkan keessa isaa 11 qoricha bituun deemaa jechuudha. Egaa mana qorichaa rukutee jira kinoo qoricha naa kennaa jira jechuu barbaadatanii kana jechuudha. Egaa hordoftoota Diidaatiif amma kara sa'aatii 10 ta'aa jira akkuma argaa jirtan laffa'aatan jira firoota kiyya. Amma wanti hunduu haala gaariidhaan sirra'aa jira. Waaqaaf galanni haa ga'u, Rabbiif galanni haa ga'u. Mee wanta jiru jechuudha kara keechaa seenee viidiyoo riikardii gochuu hin danda'u. Dhowwamaadha hin danda'amu jaanii wanta kana gochuu hin qabdu naan jaanii. Anyways yaa wanta jiru ani kinoo isinittan hima. Isa kana Itaalem haala gaariidhaan deessee jirti. Mee wanta jiru haala gaariidhaan deessee jirti. Baga gammaddan firoota kiyya baay'ee gammadeetan jira. Akkuma argaa jirtan qanii lammaffaadha kuni baay'ee nama dadhabsiisa. Dhugaas hin jedharrii barrafni baay'ee natti ulfaatee jira. Fuula kiyya akkuma argaa jirtan isin jalaa fokkadheetan jira. Cilee fakkaadheetan jira. Anyways wanna jiru waliin laalla. Kutaan deliverii qaba jechuudha. Kutaan shoppiitti jirti. Akkuma argaa jirtan. Kana jechuudha firoota keenya wanni jiru. Anyways wanta jiru masuuta suutaan isinitti hima jechuudha. Duratti qorichaan bituu deeme achii qoricha san namichatti kenneetan jira. Amma mee piroosesii isa dhumaammoo waliin laallaa. Horaa bulaa baay'ee isheetti ulfaatee tureyyuu dhugaa ciniinsifatanii da'uun baay'ee namatti ulfaate. Garuu haala gaariidhaan isheedhaa dhumaa jira. Waaqaaf galanni haa ga'u. Anyways nagaannaa jedha firoota koo. Wanta baay'eetu jechuudha. Tureyyuu garuu riikardii gochuu hin dandeenye. Gabaabumatti isa kana jechuu barbaadatanii dhumni isaa maalidhaa Itaalem nageenyaan nu da'uu keenya barbaanna malee na biraa ta'e miti. Xiqqoo qancab godheetan isitti agarsiise viidiyoo kana xiqqoo bicha jechuudha. Isa kana dhowurkaadha daawunduu zaata geennaan jaanii daa'imti keenya fayyaadhaan dhalatee jira baay'ee gammadeen jira. Firoota kiyya viidiyoo kana jechuu barbaadatanii qanii 2 nutti fudhate. Isin gadee qanii 2 kan nutti fudhate jechuudha. Isa kana cha'u bakka. Egaa haalli jiru kana du'aa keessaniin as geenye jirra. Baay'een isin jaaladha. Du'aa keessaniin as geenye jirra.
kadhannaan keessan nu milkeessa jira. Horaa bulaa isinin jaaladha firoota koo nagaan jedha.